Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam naga jirtu fayyaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa bagee nagaan dhuftan isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam naga jirtu fayyaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa bagee nagaan dhuftan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaanii arrallee waan tokko qabadhee isinii dhufe innis maal yoo jettanii saamunaa fuula keenyaaf ta'u saamunaa fuula keenya qulqulleessuudhaaf nu gargaaru saamunaa 2-3 qabadhee isinii dhufee jira. Isaan keessaa kanatti tolee fi kan ofii kiyyaatti fayyadamaa jiru isin agarsiisuudhaaf yaala. Hanginuma sagantaa kiyyaatiin na faana tura. Warroonni haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii naaf ta'a. Egaa saamunaan akkuma iskiriin irratti argitan kana saamunaa kana jechaadha. Maqaan isaallee naatiroojiinii jedha. Halluun isaallee isa kana. Saamunaan kun hedduu bareedaadha. Farmaasii dhaqxanii gaafachuu ni dandeessanii, gaafattanillee ajajachuu dandeessanii. Saamunaa kana farmaasii dhaqaatii fuula keessanitti agarsiisa, achi booda isiniif kennamaa jechaadha. Namoota nyaata dalaganiif gargaara irra baay'ee. Namoonni biraallee fayyadamuu danda'anii maaliif nyaata yoo daladde sirriitti fuulli kan keessi badaa zayitii garaagaraa irraa waan ta'eef malee namni kamiyyuu fayyadamuu rakkoo hin qabu jechuudha. Saamunaan farmaasii yoo dhaqxanii dooktoriyyuu faayidaa isaa isiniif hima jechaadha. Kanaaf hedduu fuula namaa gargaara. Fuula namaa shifiniin waan garaagaraa wanta gurraacha waan akka zayitii kanneen fuula kan keerraa si gargaara, sirraa balleessa jechaadha. Fuula keenya yeroo ganama yeroo hirribaa kaanii yoo dhiqanne hedduu bareedaadha. Fayyadamaa isiniin jedha. Inni taan ammoo saamunaa kana. Saamunaan kun kiyaara irraa dalagama. Orijinaalidha saamunaan kunillee. Isa kanaa fi naatiroojiiniin garaagarummaa qabanii maaliif yoo jette inni kun firii kuduraa fi muduraa irraa dalagama. Naatiroojiin ammoo waanuma biraa irraa dalagamaa jecha. Inni kun nama kamiyyuu ta'uu danda'a. Abbaa fedheefis fuula kamiifuu ni dalaga, fuula kamiifuu ni ta'a. Sababbiin isaa keemikaala guddaa hin qabu. Waan ashaakiltii irraa dalagameefillee namoota hundaafuu ta'uu danda'a jechaadha. Saamunaa kana yeroo kamiyyuu fayyadamuu qabna. Saamunaa kana maaliif jennaan saamunaan kun waan akka dhakaa, ashawaa waan akkasii kan of keessaa qaba. Fuula keenya xurii harki keenya kaasuu hin dandeenye, kan bishaan nurraa kaasuu hin dandeenye, zayitii garaagaraa waan gurraacha madaa waan akkasii kana nurraa kaasa. Hedduu gogaadhallee fuula kan kee yoo dhiqatte ashawaa waan akka ashawaa irraa waan dalagaa of keessaa qabuuf akkasuma fuula keenya qofa osoo hin taane qaama keenya guutuu saamunaa kanaa yoo dibanne xurii qaama keenya irra jiru kaasuu danda'a. Miila keenya illee ittiin dhiqachuu dandeenya. Saamunaan kun hedduu bareedaadha. Ani ofii kiyyaa itti fayyadame waan argirraa isinii himuu jira. Saamunaa 3 kanneen iyyuu isa fuula kiyyaaf ta'u isa ofii kiyyaatti fayyadame isinitti agarsiisu jira. Gosa baay'eetu jira. Gosa firee hundarra dalagamutu jira. Inni lammataa immoo kan irra dalagama. Inni kunillee akkuma kanaati bareedaadha. Lamaan kanneen iyyuu isa kiyaaraa fi isa kana qofa fayyadame. Lamaan kana hedduu jaalladhee jira. Hedduu fuula kiyyaaf bareedaadha. Dabalatallee gosa hedduutu jira. Fakkeenya faraawila irraa kan dalagamu jira, avukaadoo irraa kan dalagamu jira, burtukaana irraa waan garaagaraa irraa kan dalagamu jira. Isaan keessaanii garuu isaan lamaan kanatu naaf ta'e. Isaan lamaan kana fuulli kiyyallee jaallate. Kan ofii kiyyaatti fayyadamee argisa kana yoo isinitti tole fayyadamaa ilaala. Garuu nama hundaafuu yoo fayyadame rakkoo takka illee hin qabu. Sababbiin keemikaala waan hin qabneef waan firii irraa dalagamu waan ta'eef miidhaa nama kamiifuu hin qabu jechaadha. Akka saamunaa kaanii fi kireemaa fi saamunaan garaagarummaa qabaa hubadha. Kireemaan kan ilaalee dooktorri sii kennu. Saamunaan ammoo waan ashaakiltii irraa dalagame waan ta'eef rakkoo hin qabu jechuudha. Saamunaa kana yeroo hunda ganama hunda dhiqachuun osoo hin taane torbee keessatti yeroo 2 yeroo 3 yoo itti fayyadamne gahaadha. Yeroo hunduma yoo fuula kan kee saamunaa kana dhiqatte saamunaan kun waan akka shawaa of keessaa qaba isiniin jedhee jira. Yoo baay'ee itti dhiqattee jette fuula kan kee irraa qibaatii fuulli kan kee uumamaan qabu kana si keessaa gosa gaafsanillee fuulli kan kee ni goga. Yeroo sanillee baasii lammataatiif miidhaa biraatiif saaxilaa jechaadha. Kanaaf jecha torbaan yeroo 3 ittiin dhiqadha. Yeroo 3 yoo ittiin dhiqattan isin gaya. Keessattuu namoota nyaata dalaguutu itti fayyadamuu qaba. Maaliif jenna zayitii waan fuula isaanii irratti baay'atuuf
Namoonni nyaata dalagdan yeroo baay'ee fuula keessaniif tajaajila kennaa of eeggannoo godhaa. Yeroo ala keessallee gadi baatan keessattuu namni biyya arabaa keessa jiru ni beeka. Yeroo ho'aati yeroon kun baay'ee ho'aa osoo hojii hojjetaa jirtu tasa yoo kushiinaa keessa alatti si yaamanii fuula kan keerra fooxaa uffattee jirtu san fuula kan keetitti gadi uffadhu fuula kan kee dhoositii ala gadi bahi. Maaliif jennaan ho'i ala sanii dhufu ati mana keessa jirta yookaan mukayyefa jala jirta qilleensa jala jirta ta'uu danda'a. Humni aduu sun fuula kan keetitti yoo dhufe baay'ee fuula kee miidha. Hamma takka yoo fooxaatti uffatte fuula kan kee irra miidhaan ga'u xiqqaataa deema jecha. Kanaafuu itti fayyadamaa haala saniin akkuma argitanii dafqa ofirratti baadhattanii gara aduutti gaffiguu osoo hin taane bifa saniin fooxaa yoo fuula kan keetti gadi uffiste amma takka jijjiirama ni argitaa jechaadha. Dafqi sun sin argatu aduun sun fuula kan kee hin rukutu jechaadha. Kanaafi fuula keessaniif of eeggannoo godhaa. Fuula keessaniif kunuunsa barbaachisu kennaafi nama shamarran qofa osoo hin taane dhiirrillee wanta kanatti fayyadamuu qaba. Rakkoo hin qabuyyuu maaliif garuu shamarrantu fuula kennaa dhiirtillee fuula shamarranii baay'ee ilaalti waan ta'eef ammuma ka ofiillee hin qulqulleeffanne garuu fuula shamarraniitiif hedduu xiyyeeffannaa kenniti. Nutillee akkasuma fuula keenyaaf xiyyeeffannaa kennuu nu barbaada. Akkasii namni dhiiraallee fayyadamuun rakkoo hin qabu jechuu barbaadeeti. Fuula keenya yeroo saamunaa kanaan dhiqannee kaanee bishaan sanii ofirraa fooxaadhaan yookaan sooftiidhaan sirriitti gochuu hin qabnu. Xiqqoomasii fuula keenya erga kennee harka keenyaan ofirraa gochuu qabna malee fooxaadhaan sirri fuula keenya gadi harkisuu hin qabnu. Maaliif zayitii uumamaan qabu zayitii fuula keenya uumamaan qabu san ofirraa balleessina waan ta'eef fooxaadhaan fuula keenya harkistanii yeroo baay'ee ofirraan goggossinaa. Fooxaa yeroo baay'ee hin fayyadamina. Yoo fayyadamtanillee xiqqoomasii ofirra kaayaa dhiisaa malee sirriitti ofirraa hin xuruurina jechuu barbaada. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinu. Nagayaaf naaturaa isiniin jedhaa. Fuulli keessan isinii haa bareedu akka urjiidha. Galatoomaa waan na dhageeffattanii fi YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuun maatii naaf ta'a walaa jajjabeessinu.